Kaniti mormani utuma jirani karambaname Yofumma chubuti utuma jonjof nuti jibaname Kaniti mormani utuma jirani karambaname Yofumma chubuti utuma jonjof nuti jibaname Wangeli kunidaika Geeffattootaaf hordoftoota Ooyiruu Miidiyaa nagaan waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Har'a sagalee waaqayyoo isiniif qabatee kan dhufee luba gaaddisaa Xilaahun jedhama. Magaalaa Finfinnee irra jiraadha. Mata duree akkas jedhu irratti sagalee waaqayyoo walii wajjin hirmaanna. Jireenya hiika qabu jiraachuu. Jireenya hiika qabu jiraachuu. Namni hundinuu jireenya hiika qabu jiraachuun barbaada. Jireenyi kan inni hiika kadhatu garuu yommuu kana barree deebii laannu dhabboloo ta'u. Innis maayin waaqayyo akka nuti dubbatuuf kadhanna. Abbaa keenyaa gooftaa keenyaa yeroo nu laatte kanaaf galanni siif haa ta'u. Atiin dubbatta kan si dhaga'u yoo jiraate hafuurri qulqulluun hin dubbata jedhameera yaa gooftaa hafuura qulqulluu yeroo kana nutti dubbadhu sagalee kee nu barsiisi. Sagalee kee kanaan jireenya hiika jiraachuu qabu akka jiraannuuf ayyaana kee nuu baay'isi. Yaa waaqayyo jalqabne hamma xumurutti nu wajjin ta'i sakan keetii na dubbachiisi maqaa Yesuusiin. Ameen. Jireenya hiika qabu jiraachuu. Jireenyi hiika qabu jiraachuuf waa kana barree deebii laachuuf qabna. Inni jalqabaa waaqayyo maaliif nama uume? Waaqayyo maalirraan kan kee nama uume? Akeeki kaayyoon namaa moo maal ta'uu qaba? Waaqayyo maaliif na uume? Maalirraan kan kee na uume? Akeekii koo moo kaayyoon koo moo maal ta'uu qaba? Firoota koo kana gaafannee barree yemmuu deebiisa argannuti jireenya hiika qabu jiraachuu dandeenya. Obboloota isin of gaafattanii beektu. Maaliifan dhaladhe? Maaliifan uumame? Maaliifan gara addunyaa kanaa dhufe jettanii of gaafattanii beektu? Firoota koo, obboloota koo jireenya kiristaanaa keessatti kana beekanii kana beekuun baay'ee murteessaadha, baay'ee barbaachisaadha. Baay'ees nu gargaareera. Maaliif? Namoonni baay'een maaliif akka uumaman? Maaliif gara biyya lafaa kana akka dhufan? Maaliif biyya lafaa kana keessa akka jiraatan waan hin beekneef arrasa ta'u macaafa qulqulluu keenya keessatti ituu isaan guyyaa dhaloota isaanii abaaranii argina. Isaan keessaa macaafa qulqulluu keessaa nama lamaan tokko isiniif kaasa. Macaafa Iyyoob boqonnaa 3 irraa akkas jedha. Isinis dubbifadhaa. Iyyoob afaansaa saaqqatee guyyaa dhaloota isaa hin abaare. Guyyaa matti dhalateeti Iyyoob afaansaa saaqqatee abaare. Iyyoob dubbatee guyyaan itti dhaladhee haballeeffamu, guyyichumta balleeffamu. Halkan itti ilmatu garaa keetti hafe jedhame sunis haballeeffamu. Guyyaan sun dukkana ta'u. Waaqayyo waaqarraa gadi san ilaaliin, ifnis isarratti nifin, halkanniif dukkanni sodaachisaan ati kan keenya isaan haa jedhan, duumessi isarra haa buufatu. Dukkanni guyyichaa dukkaneessu isa hanaasisu jedheetu guyyaatti dhalate sana maal jedha? Guyyichi haballeeffamu. Guyyaatti mucaatu garaatti si hafe jedhanii haadha kootti famesi haballeeffamu. Guyyicha irratti dukkanna dhufuudha. Guyyaa dhaloota isaa ituu abaaru argina. Gadi sittaniis lakkoofsa 11 yeroo laaltanii maaliifan gadameessa keessatti hin du'inii? Maamafan dhaladheen. Gadameessa keessaa yemmuun ba'esi maaliifan badduun ba'inii? Gudeedii haadha kootii maaliif na baatee? Armi ishee maaliifan hodhee? Silaayoona kana calluma jedhee nan ciisaa, rafees nan boqodhaa jedheetu gadameessa armeessaas gudeeda ishees arma ishees ituunni abaaruu argina. Namoonni baay'een egaa guyyaa dhaloota isaanii abaaraa kan deeman baay'eedha. Maaliifan dhaladhe? Maaliifan gara biyyaa dhafaa dhufe kun? Ituu nan hin dhalanne ta'e abaaruu irra darbanii kan uffannisan jiru, kan of ajjeesan jiru, waan garagaraa kan godhan jiru. Nama kana duwwaa miti. Ermiyaas isin ilaallamee macaafa raajii Ermiyaas boqonnaa 20 lakkoofsa 14 kaasee innis akkas jedha. Guyyaan itti dhaladhe habaaramaa ta'edha. Hin abaara guyyicha. Guyyaa ati koo itti na deesse
hin eebbifamin nama gaddisiisa. Namni abbaa kootiin ilma godhatteetta jedhee misraachoo itti hime sunis abaaramaa ta'u. Namichimtiyyuu abbaa kootiin ilma godhatteetta jedhee itti hime suniyyuu inni iyyuu abaaramu guyyaa isaarra darbeeyyuu namni sun akkeedha. Namni sun akka mandaraa ishee Waaqayyo ho'a malee galagalchee haa ta'u. Ganama iyya dhaga'u guyyaa saafaas waci isatta ka'u. Waaqayyo gadameessaa dhakoo keessatti an ajjeeseeratuu ta'e silaa isheen iddoo awwaalaa naaf hin taati. Gadameessi ishees awwaala gadi fagoo anaaf hin ta'a ture. Inni rakkinaaf gidiraa arguudhaaf jedhee maaliifan gadameessaa dhakoo keessaa ba'ee barri koos maaliif yeelloodhaan fixaa ituma gadameessi haadha kootii iddoo awwaalchaa naaf ta'eera ta'e jedhaniitu guyyaa dhaloota isaanii itu abaaranii argina. Egaan jireenyi kiristaanaa yommuu jiraannu wanti hubachuun nuuf ta'u wanti guddaan tokko isa kanadha. Biyya lafaa kana keessa yeroo jiraannu wanti hubachuun nuuf ta'u irra deddeebi'ee sun hubachiisuu kana barbaadu isa kana. Maaliifan uumame? Maalirraan kan keen uumame? Akeeki koo moo kaayyoon koo moo maal ta'uu qaba? Kana beekneennaan biyya lafaa kana irratti jireenya hiika qabu jiraachuu dandeenya. Isa dura mee duraan dursee Waaqayyo maaliif nama uume isa jedhuun waa tokko kaasa. Waaqayyo maaliif nama uume? Maalirraan kan kee nama uume isa jedhu ituun hin lixiin dura waa'ee Waaqayyoon waa tokko dubbadha. Waaqayyo maaliif nama uume? Maalirraan kan kee nama uume isa jedhu ituun ilaaliin dura waa'ee Waaqayyoon waa tokko dubbadha. Waa'ee Waaqayyoo kanaa sammuu keenya ishee xinnoo kanaan ibsinee fixuu hin dandeenyu. Dandeettii keenya ishee xinnoo kanaan ibsinee fixuu hin dandeenyu. Waaqayyo ammuma nuuf galee lallabnu, ammuma nuuf galee faarfannu, ammuma nuuf galee raajnu, ammuma nuuf galee dubbannu kana duwwaa miti. Waaqayyo beekamuu irra darba. Galanni isaaf haa ta'u. Garuu ammuma nuuf galee, ammuma nuuf ifee mee waa'ee Waaqayyoo waa tokkoti olii wajjin ilaalla. Waaqayyoo kophaasaa Waaqayyoodha. Maqaan isaa eebbifamu. Waaqayyo kophaa masaa. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo eenyummaa isaatiin uumama irratti hin hundaa'u. Eenyummaa isaatiin uumamatti hin hirkatu Waaqayyo. Waaqayyo barabaraan kophaasaa ture, barabaraan kophaasaa jiraata, fuuldurattis akkasumattiin jiraata. Eenyummaan Waaqayyoo jiraachuun Waaqayyoo uumama irratti kan hundaa'u miti firoota ko. Waaqayyo ituu uumamni kun hin uumamin duras tureera. Arras jira. Barabaraan jiraata. Eenyummaan Waaqayyoo uumama irratti kan hundaa'u miti. Galanni isaaf haa ta'u. Macaafa faarfannaa boqonnaa 90 lakkoofsa 2 dubbii Waaqayyoon isiniif dubbisame. Eenyummaan Waaqayyoo uumama irratti kan hundaa'u miti. Akkas jedha. Galanni isaaf haa ta'u. Dubbii kana dubbifanna. Tulloonni ituu iddoo isaaniitti hin dhalatiin dhagaa sagalee Waaqayyoo kana. Laftiif guutummaan biyya lafaa ituu hin argamin barabaraa jalqabee amma barabaraatti ati Waaqayyoodha jedha. Galanni isaaf haa ta'u. Maqaan isaa eebbifamu. Akkas jedha. Tulloonni ituu iddoo isaaniitti hin dhalatiin tulloonni kun ituu hin argamin durayyuu laftiif guutummaan biyya lafaas ituu hin argamin durayyuu ati barabaraa kaastee amma barabaraatti Waaqayyoodha jedha. Kanaaf Waaqayyo uumamni ituu hin uumamin duras tureera Waaqayyo. Galanni isaaf haa ta'u. Uumamni ituu hin argamin duras tureera Waaqayyo. Arras jira Waaqayyo. Waaqayyo eenyummaa isaatiin waaqummaa isaatiin uumama irratti hin hundaa'u. Museedhaa fi kun galeera. Kanaaf akkeedhe Museen gaafa Waaqayyoo itti mul'ate seera ba'uu keessaa boqonnaa 3 lakkoofsa 14-15 irraa dubbii Waaqayyoo hin mi'a 14-15 irraa akkas jedhe. Waaqayyo deebisee Museedhaan Museen akkeedhe gaafate. Museen yommus Waaqayyoon ani saba Israa'el bira dhaqee Waaqayyo isa kan abboota keessanitti isin arge yommuun isaaniin jedhu isaan immoo maqaan isaa eenyu jedhanii na gaafatu. Ani immoo isaaniin eenyu jedhu ree jedhe. Maqaan kee jedhe Waaqayyoon. Saba kanatti na erguu barbaadde maqaan isaa eenyu jedhanii yoo na gaafatan eenyu jedhu jennaan Waaqayyo akkas jedhee deebiseef. Haaleluyyaa. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo deebisee Museedhaan an
isa jiraataadha. Ati immoo saba Israa'eliin inni jiraataan isinitti na ergeeran jetta. Bara hundumaa maqaan koo isa kana dhaloota hundumaa keessattis kanumaanani yaadatamaa jedhe Waaqayyo. Eenyu jedhu maqaan kennaan akkas jedheen an isa jiraataadha. Waaqayyo uumamni jiraates uumamni dhibes jiraataadha. Maqaan koo arras baroota dhufu keessattis kan inni ittiin beekamu isa kana jedhe. Waaqayyo isa jiraataatu isinitti na erge jedhii jedhe. Waaqayyo jiraataadha. Qofaasayyuu jiraataadha Waaqayyo. Uumamni hin jiraatinis Waaqayyo jiraataadha. Waa'een bara baraan jiraachuun Waaqayyo fuuldurattis dudduubattis Waaqayyo jiraataadha. Galanni isaaf haa ta'u. Gara fuulduraattis gara dudduubaattis Waaqayyo baroota dura tureera. Bara baraan hin jiraata. Bara baraan kan ture isumadha. Barri jiraachuun Waaqayyo eenyuyyuu beekuu hin danda'u. Waaqayyo Waaqa bara baraati. Waaqayyo yeroo inni ittiin turre hin jiru. Jiraachuu dhiisuus hin danda'u. Yeroo hundumaa jira Waaqayyo. Qaansaa eebbifamu. Yeroo inni ittiin turre hin jiru. Yeroo jiraachuu dhiisuu hin danda'u. Waaqayyo yeroo hundumaa jira Waaqayyo. Akkeedha waa'ee Waaqayyoon jalqaba waa muraasa isinitti himuuf jedheen. Macaafa faarfannaa 55 lakkoofsa 19 dubbaarraa Waaqayyo jiraata akka ta'e dubbata. Macaafa faarfannaa 55 lakkoofsa 19 irraa dubbii Waaqayyoo isiniifan dubbisa. Dubbii Waaqayyoon mirkaneessaa deemuun gaariidha. Waaqayyo inni durii jalqabee teessoo irra jiru kana hin dhaga'a. Sababi isaan yaada garaa isaanii geeddarachuu didanii isa sodaachuu dhiisaniifis gad isaan hin deebisa. Waaqayyo inni durii jalqabee teessoo irra jiru. Yoomii jalqabee? Durii jalqabee. Bara baraa kaasee Waaqayyo teessoo masaarra jira. Galanni isaaf haa ta'u. Ittan dabalamee macaafa faarfannaa 93 Waaqayyo bara baraan jiraataadha. Maqaan isaa haa eebbifamu. Faarfannaa 93 lakkoofsa 2 gubbaarraa akkas jedha. Teessoon kee durii jalqabee jabaateen dhaabata. Ati bara durii jalqabdee jirta jedha. Jira Waaqayyo. Teessoon kee durii jalqabee jabaateen dhaabata. Ati bara durii jalqabdee jirta. Waaqayyo bara baraa kaasee ture, bara baraa kaasee jira, bara baraa kaaseetu jiraata Waaqayyo. Waaqayyo bara inni ittiin turre hin jiru. Waaqayyo bara hundumaa hin jiraata. Uumamni yoo hin jiraannes Waaqayyo waaqayyummaa isaatiin hin jiraata. Uumamni yoo hin jiraannes Waaqayyo waaqayyummaa isaatiin hin jiraata. Firoota koo eenyummaan Waaqayyoo gaa uumama irratti kan hundaa'e miti. Uumama irratti kan hirkate miti. Uumama irratti kan dhaabate miti. Uumamnis jiraatus dhibus Waaqayyoon bara baraan ture, bara baraan jira, bara baraan jiraata. Waa'ee Waaqayyo amma kan eegan isinitti mee booddee Waaqayyo kophaasaa jiraachuu hin danda'a ergatee bara baraanis ture ergatee egaa Waaqayyo maalirraan kan kee nama uumere? Maalirraan kan kee uumama uumere? Maaliif uume Waaqayyo? Maalirraan kan kee bara baraanoo tureera, bara baraanoo jira, bara baraanoo jiraata. Maalirraan kan kee Waaqayyo uumama uume? Waaqayyo yeroo ofii isaatiitti fedha isaatiin jaalala isaatiin uumama hundumaa nama uume Waaqayyo. Galanni isaaf haa ta'u. Eenyuyyuu isa hin dirqisiifne, eenyuyyuu isa hin ajajne, eenyuyyuu isa hin abboomne yerooma ofii isaatiitti fedha isaatiin jaalala isaarraan kan ka'eeti Waaqayyo uumama kana uume nama uume. Galanni isaaf haa ta'u. Wangeelata akkas jedha. Maqaan isaa eebbifamu. Yerooma fedha isaatiitti uume Waaqayyo. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 8 kaasee waan warri waaqarraa jedhan walii wajjin dubbifanname. Maalirraan kan kee nama uume Waaqayyo bara baraanoo ture, bara baraanoo jiraata. Akkas jedha lakkoofsa 8 kaasee tokkoon uumama lubbuu qabanii arfan kanaa moo baallee ja'a qabu turan. Ija isaanii keessaaf duubaan naannee waliin ga'a. Halkaniif guyyaa ituu aaran galfatiin Waaqayyo gooftichi inni hundumaa danda'u, inni ture, inni amma jiru, maqaan isaa eebbifamu. Inni dhufuuf jiru qulqulluudha,
qulqulluudha jedhanii hin faarfatu. Uumamni lubbuu qabu keessaa inni teessoo irra taa'e isa barbaraan jiraatu sanaaf guddinni ulfinni galatan dhiyeessu. Yeroo sanattis maanguddoonni 24 isa teessoo irra taa'ee isa barbaraan jiraatu sanaaf gombifamanii sagadu. Gonfoon isaanis teessicha duratti gatanii hin faarfatu. Yommus ati waan hundumaa waan uumteef isaan jaalala keetiin waan uumamaniif waan jiraataniifis gooftaa keenyaa waaqayyo keenyaa guddinni ulfinni aangoon fudhachuun siifin ta'a jedhu jedha. Maal jedha? Ati waan hundumaa waan uumteef isaanis jaalala keetiin waan uumamaniif. Maalirraan kan ka'e nama uume waaqayyo? Maalirraan kan ka'e uumama uume waaqayyo yoo jenne egaa waaqayyo ni kophaa ture, kophaa jiraatu, kophaa bara baraan jiraatu. Jaalala isaarraan kan ka'eti uume. Uumamuun keenya, uumamuun kee jaalalumaa waaqayyooti. Egaan firoota ko sababi uumamuu keenyaa dhalachuu keenyaa fedhuma waaqayyooti. Fedhuma waaqayyooti biyya lafaa kana dhufuun kee boleettii ko boleessa ko firoota ko. Jaalaluma waaqayyooti. Waaqayyomatu barbaade. Jaallateema fedheema barbaadee si uume waaqayyo. Egaan waaqayyo maaliif na uumere? Waaqayyo maaliif nu uumere? Waaqayyo nama ulfina isaatiif uummate. Isa kanas naa qaban. Maaliif nu uume waaqayyo? Ulfina isaatiif. Hojii harka isaatti gammaduudhaaf nu uummate waaqayyo. Maqaan isaa eebbifamu. Ulfina waaqayyoof uumamte ati. Ulfina waaqayyoof hin uumamne. Ulfina waaqayyoof uumamne nutti gammaduudhaaf nu uume waaqayyo. Akkas jedha Isaayaas 43 lakkoofsa 7 gubbaarraa. Kun wangeela, kun macaafa qulqulluudha. Yaada koo miti kun. Akkeedha waaqayyo. Isaayaas 43 lakkoofsa 1 gubbaarraa. Maaliifan uumame yaa nama jettu, boleessa boleettii jettu, akkas jedha waaqayyo. Saba kanaa ulfina keetiif uummachuun koo akka inni na galateeffatuuf ture. Akkasiin jedhama waaqayyo. Ulfinuma koofan si uummadhe. Galatuma koofan si uummadhe. Waaqayyo maaliif nama uume? Ulfinuma isaaf uummate waaqayyo. Galata isaaf uummate waaqayyo. Waaqayyo jalqaba nama ulfina isaaf uummate. Waaqayyo nama jalqabaa ulfina isaaf uummate. Namni inni jalqabaa garuu ulfina waaqayyo kanaaf jiraachuu hin dandeenye. Namoonni warri jalqabaa garuu Addaamiif Hawaan ulfina waaqayyo kanaaf jiraachuu hin dandeenye. Waan uumamaniif kanaaf jiraachuu hin dandeenye. Keedha Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 23 gubbaarraa dubbii waaqayyo hundinuu yakkaniiru ulfinni waaqayyoos isaanitti hirrateera. Hundinuu yakkaniiru ulfinni waaqayyoo isaanitti hirrateera. Egaa waaqayyoo obboloota ko arra garuu karaa Kiristoos Yesuus kan inni nu fo'ateef gara ulfina kanaatti akka nu deebinu barbaada. warra beektota jalaa gannoo gateen warra wallaalotti kan mul'ate humna meeqaan ultuu kaamsanii kunoo ba'eera humnaaf ibiddanii balbala olii nu banee jira namni Yesuusin ala ofii jora illaabsina dhugicha illaabsina illaabsina dhugicha illaabsina illaabsina dhugicha illaabsina illaabsina Yesuusin Kiristoos Yesuus kan inni nu fo'ateef kan inni waamicha nu godheef isa kanaaf mee isa nan dubbisa akkasidha Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 11-12 gubbaarraa waan waaqayyo nu uumeefan dubbachaa jira. Waan waaqayyo gara biyya lafaa kana nu fide gara addunyaa kanaa nu fideefan dubbachaa jira. Inni jalqabaa akkas jedha waaqayyo wanti hundinuu akka akeeka isaatiif akka fedha isaatti akka ta'u hin godhe. Waan hundumaa nus immoo akka inni yaadee qopheessee of duraa qabutti karaa Kiristoos fo'amneerra. Maaliif fo'amne? Nuyi warri duraan dursee Kiristoosiin abdii godhanne ulfina isaatiif galata akka taanuuf nu fo'ate. Haleluuyaa. Maaliif nu fo'ate waaqayyo?
ulfina isaatiif galata akka taanuuf nu fo'ate Waaqayyo. Karaa Kiristoos Yesuus kan itti filatamteef, kan hin filatameef, kan hin filatamneef maaliif beektu ulfina isaatiif galata akka taanuuf. Waaqayyo nama ulfina isaaf uumate. Ulfina Waaqayyoof uumamte ati. Ulfina isaa akka mul'istuuf, ulfina isaa mul'ifne akka jiraannuuf uumamne kun sagalee Waaqayyooti. Tan dabala dubbii Waaqayyoo. Dubbii Waaqayyoodha waa cimsaa deemuun gaariidha. Roomee 11:36 wanta hundumaa Waaqayyootu uume. Wanti hundumtuu isumaan hin jiraata. Hundumtuu isaaf hin jiraata. Bara baraaf isaaf galanni haa ta'u. Ameen. Waan hundumaa Waaqayyootu uume. Wanti hundumtuu isaan jiraata. Isaaf jiraata. Maaliif nu uume Waaqayyo? Ulfina isaatiif galata akka taanuuf nu uume. Maaliif waamamne? Maaliif fo'amne? Karaa Kiristoos Yesuus. Maaliif waamamte? Maaliif fo'amte? Maaliif waamamne? Maaliif fo'amne? Ulfina isaatiif galata akka taanuuf. Isaaf akka jiraannuuf waamamne. Isaaf akka jiraannuuf fo'amne. Ulfina isaatiif nu fo'ate Waaqayyo. Galata isaatiif nu fo'ate Waaqayyo. Isaaf akka jiraannu barbaada. Kanaafidha wanta gootan hundumaa jedha. Ulfina Waaqayyootiif godhaa jedhamee kan nutti himame. Sagalee Waaqayyoo mu dubbatu. Obboleettii ko, obboleessa ko, obboloota ko, firoota ko karaa dubbii Waaqayyoo karaa miidiyaa kana namoonni dhaggeeffachaa jirtan kun maaliif nu uummate Waaqayyo? Ulfina isaatiif nu uummate. Kanaaf akkas jedha Qorontoos duraa boqonnaa 10 lakkoobsa 31 kaasee dubbii Waaqayyoo nan dubbisame. Dubbii Waaqayyoo roon dubbisu natti tola. Inni yaa dubbii Waaqayyoo maqaan isaa ulfaatu. Isatu nutti hima waan ta'e maaliif akka uumamneef. Egaa yoo nyaattan yookiis yoo dhugdan yookiis waanuma hojjettan hundumaa ulfina Waaqayyoof hojjedhaa. Maqaan isaa eebbifamu. Kanumaaf jiraannaa biyya lafaa kanarra. Kanumaaf dukaa'e Waaqayyo lafa kanarra. Kanumaaf biyya lafaa kanatti nu fide Waaqayyo. Akkas jedha. Egaa yoo nyaattan yerooma nyaattan iyyuu jedhaan yerooma dhugdan iyyuu jedhaan waanuma gootan hundumaa ulfina Waaqayyootiif. Maqaan isaa eebbifamu. Warra Yihuudootaatti warra Yihuudota ta'inittis yookiis waldaa kiristaanaattis waldaa kiristaanaa Waaqayyoottis gufuu hin ta'inaa. Ani karaa koo waanuma hojjedhu hundumaan gammachiisuu nan yaala. Nama gammachiisuu nan yaala. Isaan akka fayyaniif waan anaaf waa'ee baasutu hin ta'in waan namoota baay'eedhaaf waa'ee baasuun barbaada. Egaa kun wangeela. Egaa waan gootan hundumaa ulfina Waaqayyootiif godhaa. Yeroo nyaattan iyyuu yeroo dhugdan iyyuu waanuma gootan waanuma raawwattan hundumaa ulfina Waaqayyoof godhaa. Waaqayyo nama ulfina isaatiif uummate jireenyi gaa hiika kan inni godhatu. Jireenya hiika qaba. Jiraachuu kan hin dandeenyu yeroo isa uumamne kanaaf jiraannudha. Waaqayyo nama maaliif uume? Ulfina isaaf uume. Waaqayyo nama karaa Kiristoos Yesuus maalitti waame? Ulfina isaatiif galata akka isaan ta'aniif Waaqayyo nu fo'ate, nu filate, nu waammate. Jireenyi gaa hiika kan inni qabu yeroo ulfina Waaqayyoof jiraannudha. Maqaan isaa eebbifamu. Jireenya hiika qabu jiraachuu. Egaan obbolootaa Waaqayyo nama ulfina isaatiif erga uummate kaayyoon namaa moo maal ta'uu qabare? Akeeki namaa moo maal ta'uu qabare? Kaayyoon keenya akeekni keenya maal ta'uu qabare? Erga Waaqayyo dubbii Waaqayyo irraa barannee irra gaam erga Waaqayyo ulfina isaaf nu uummate erga Waaqayyo ulfina isaaf gara biyya lafaa kana nu fide erga Waaqayyo ulfina isaaf nu uummate erga ta'e kaayyoon keenya akeeki keenya maal ta'uu qaba? Isan waan sadan arfan tokko isinitti dubbadha. Maal ta'uu qaba kaayyoon keenya akeeki keenya? Tokkoffaa kaayyoon jireenya keenya Waaqayyoon ulfeessuu isa uumamne sanaaf jiraachuu ta'uu qaba. Kaayyoon keenya maal ta'uu qaba? Akeekni keenya maal ta'uu qaba?
kaayyoon jireenya keenya ishee kana sirriitti na qabadha. Waaqayyoon ulfeessuuf isa uumamne sanaaf jiraachuu. Kana gaa yeroo tokko tokko seexanni dhufee nutti tasaasa. Ati maaliif uumamtee nuun jedha. Ati maaliif jiraattaa nuun jedha. Yeroo kana sirriitti deebisuu danda'utu nurra jira. Maaliif akka jiraannu, maaliif akka uumamne, maaliif Waaqayyo gara biyya lafaa kana akka dhufide sirriitti deebisuu danda'uu qabna. Yeroo diin, yeroo seexan, yeroo haal, yeroo wanti garagaraa dhufee nutti saasu maaliif uumamte yommuu jedhu Waaqayyoon ulfeessuufan jiraadha. Haaleluyyaa, ulfaatuun. Kana deebisuu qabna. Maaliifan jiraachaa jiran? Lafuma kanarratti jireenya bareedaa jiraachuu qofa miti. Lafuma kanarratti fuunee, heerumnee, heerumsiifannee, fuusifannee, mana gaarii, konkolaataa gaarii qabaannee jireenya bareedaa jiraannee darbuu qofa miti. Kun gaariidha. Kaayyoon jiraachuun keenya inni guddaa maal ta'uu qaba? Ulfina Waaqayyoofan uumame. Yeroo diinni nu gaafatu akeekan uumameefan jiraachaa jira jennee deebisuu qabna. Akeekuman uumameefan, waanuman uumameefanini jiraachaa jira. Maaliif uumamne? Ulfina Waaqayyoof uumamne. Ulfina isaaf jiraachuu, galata isaaf jiraachuu, isaaf jiraachuu. Isaaf jiraannaan immoo sitti hin irratu. Faarfannaa takka jedhanii faarfataan isaaf jiraannaan homtuu sitti hin irratu. Hunduu ol guuree dhufaadha. Kaayyoon jireenya keenyaa gamaayin. Akeeki jireenya keenyaa gamaayin. Isa kanan isin qabachiisuu barbaada ofii koos. Kaayyoon jireenya keenyaa, akeeki jireenya keenyaa maayin? Waaqayyoon ulfeessuudha. Isa uumamneef sanaaf jiraachuudha. Na agargaaru, si agargaaru, nu agargaaru Waaqayyo. Irraan deebi'a jecha kana. Giddugaleessi barsiisa kooti, giddugaleessi ergaa Waaqayyo naaf kenne, giddugaleessi nuyi uumamneef isa kana waanta ta'eef kaayyoon jireenya keenya, akeekni jireenya keenya inni hangafni maayin? Waaqayyoon ulfeessuu. Isa uumamne sanaaf jiraachuu. Beektuu wanta uumamneef ala yommuu jiraannu gammachuu hin qabnu. Wanta uumamneef ala yommuu jiraannu boqonnaa hin qabnu. Wanta uumamneef ala yommuu jiraannu aara galfii hin qabnu. Wanta uumamneen ala yommuu jiraannu wanta hundumaa ituma guuttannee jirru, nuu ta'ee jiru, nuu mijatee jiruuti wanti nutti irrate tokko jira. Namni yommuu wanta uumameef ala jiraatu, wanta gara addunyaa kanaa dhufeen ala jiraatu, isa keessaa ba'ee yommuu jiraatu gammachuu hin qabu. Namni yoom gammada beektu boloota. Dhagaami dubbii Waaqayyoo kana sirriitti. Namni yoom gammada? Lammaffaa irratti inni irratti dubbachuu barbaadu. Gammachuu dhugaan, boqochuu dhugaan kan inni keessa jiru waan uumamneef sanaaf yommuu jiraannudha. Haaleluyyaa. Gammachuu dhugaan, boqonnaa dhugaan, aara galfii dhugaan kan inni keessa jiru. Yeroo mana gaarii keessa jiraannu, yeroo konkolaataa gaarii qabannu qofa miti. Yommuu biyya garagaraa keessa deemnu miti. Yommuu akka koo kana tajaajillu miti. Isa uumamneef sanaaf yommuu jiraannuti gammachuu dhugaa arganna. Daawiti gaafa cubbuutti kufe faarfannaa 50 akkas jedhe. Gammachuu isa fayyisuu kee keessa argamu iddootti naa deebisi jedhe. Gammachuu dhugaa namni kan inni argatu yommuu mootii ta'u miti. Mana gaarii keessa yommuu jiraatu miti. Siree miidhagaarra yommuu bulu miti. Biyya yommuu hoogganu miti. Gammachuu isa fayyisuu kee keessa argamu yommuu seera Waaqayyoo irraa kaatu, abboommii Waaqayyoo irraa kaatu, dubbii Waaqayyoo irraa kaatu, yaada Waaqayyoo irraa kaatu, isa uumameef sanarraa yommuu kaatu maal dhabe? Isa jalqabaa gammachuu dhabe. Boqonnaa dhabe. Aara galfii dhabe. Kanaaf akkeedhe Waaqayyoon kadhate adaraa Waaqayyoo koo jedhe. Gammachuu isa fayyisuu kee keessa argamu iddootti naa deebisi. Gammachuun dhugaan, boqonnaan kan inni keessa jiru isa uumamneef sanaaf yommuu jiraannudha. Inni kun siif haa ta'u, inni kun naaf haa ta'u, inni kun nuuf haa ta'u jiran isaaf jiraannaan. Keedha macaafa faarfannaa 11:16 lakkoofsa 11 durbaarraa gammachuu dhugaan eessa jira yoo jettan isa uumama saniin isa uumaman sanaaf yommuu jiraatan
achi keessa jira. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Gooftaa hafuura qulqulluu galanni siif haa ta'u. Ati karaa jireenyaatti nama geessu na barsiifteetta. Guutummaan gammachuus fuula kee dura jira. Wanti namatti tolus bara hundumaa mirga kee jira. Haleluuyaa. Dubbifannu dubbii Waaqayyoo kan akkas jedha. Tammiyaa dubbii Waaqayyoo damma caala, nadhii dammaa caala. Ati karaa jireenyaatti nama geessu na barsiifteetta. Guutummaan gammachuus fuula kee dura jira. Eessa jira beektaa boleettee boleessaa guutummaan gammachuu fuula Waaqayyoo dura jira. Wanti namatti tolus bara hundumaattuu mirga kee jira. Wanti namatti tolu biyya lafaa kana keessa hin jiru. Wanti nama gammachiisu biyya lafaa kana keessa hin jiru. Wanti nama boqochiisu biyya lafaa kana keessa hin jiru. Wanti haaraa nama galfachiisu biyya lafaa kana keessa hin jiru. In fakkaata malee akkee abbaan faarfannaa kana gammachuu dhugaan. Eessa jira? Wanti namatti tolu eessa jira? Mirga Waaqayyoo jira. Mana Waaqayyoo keessa jira. Maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf Daawit macaafa faarfannaa 27 irraa akkas jedhee kadhata. Kadhata isaa kan akkas jedhee kadhata. Ani Waaqayyoon waa tokkicha nan kadhadhaa jedha. Isa argachuu nan barbaada jedha. Innis bara jireenya koo hundumaa mana Waaqayyoo keessa jiraachuu. Gaarummaa Waaqayyoo hojjetu ilaalu. Mana qulqullummaa isaa keessattis isa yaadachuu. Gammachuu dhugaan achi jira. Boqonnaa dhugaan achi jira. Aragalfii dhugaan achi jira. Haleluuyaa. Achi jira. Keedee kadhata. Ani Waaqayyoon waa tokkicha nan kadhadha. Isas argachuu nan barbaada. Waan an dhabuu hin barbaannedha kun bara koo keessatti. Waan barbaade yoon dhabe, waan barbaade yoo natti hir'ate, waan barbaade yoo naa guutuu dide, isa kana garuu dhabuu hin barbaadu. Ani Waaqayyoo waa tokkicha nan kadhadha. Isas argachuu nan barbaada. Innis bara jireenya koo hundumaa. Haleluuyaa. Mana Waaqayyoo keessa jiraachuu. Gaarummaa Waaqayyoo hojjetu ilaalu. Mana qulqullummaa isaa keessattis isa yaadachuu. Daawit inni kadhata kana kadhatu mootiidhaan obboleettii boleessaa boloo tokko. Namni guddatee eessa yoo ga'e isa dhumaa mootii ta'a. Sadarkaa dhumaarra jira. Sadarkaa dhumaarra taa'ee garuu sanni kadhatu ilaala. Mana Waaqayyoo keessa jiraachuu. Maaliif? Gammachuu dhugaatu achi jira. Boqonnaa dhugaatu achi jira. Aragalfii dhugaatu achi jira. Keedha iddoo baay'eetti dubbata waa'ee mana Waaqayyoo. Faarfannaa 84 lakkoofsa 1-2 gubbaarra. Haleluuyaa. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Akkas jedhe iddoo biraattis gara mana Waaqayyoo yaadu faarfannaa 84. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa iddoon buufata kee maal namatti tola. Haleluuyaa. Oobdii mana Waaqayyoo yaadee nan gaggaba. Lubbuun koo oobdii mana Waaqayyoo yaaddeen gaggabdi. Lubbuun koo foon koo Waaqayyo isa jiraataatti gammadanii hin ilchu. Iddoo gammachuu hin jiru beeka namichi kun. Mootiin kun iddoo gammachuu hin jiru beeka. Akkas jedha. Yaa Waaqayyo gooftaa iddoon buufata kee. Lafati buufattee jirtu. Lafati jirtu. Lafati argamtu. Lafati hojjettu. Lafati dubbattu. Attam namatti tolaa. Iddoomatti buufattee jirtu. Jedhee akkas jedha. Lubbuun koo oobdii mana Waaqayyoo yaaddee gaggabdi. Oobdii masaa yaaddee gaggabdi. Lubbuun koo foon koo Waaqayyo isa jiraataatti gammadanii ililchu. Gammachuun dhugaa Waaqayyoon ulfeessuu keessa jira jiru. Waaqayyoon kabajuu jiru keessa jira jiru. Gadi siqee mokkas jedha. Galeeraaf waa'ee mana Waaqayyoo lakkoofsa 10 irraa maqaan isaa eebbifamu. Tun dubbisiin natti tole jechi kun ilaakkeedha. Iddoo biraa guyyaa 1,000 olurra. Haleluuyaa. Oobdii kee keessa guyyaa 1 ol wayya. Godoota jallinaa keessa taa'u koorra balbala mana Waaqayyoo kootii dura ijaajjuu nan fo'adha. Maqaan isaa haa eebbifamu. Haleluuyaa. Biyya lafaa kana keessaan iddoo lan baay'eetu jira abbe. Akkeede garuun iddoo biraatti guyyaa 1,000 dabarsuurra. Namni iddootti dabarsu baay'ee qaba. Bashannanaaf jedhe iddoo baay'ee dhaqa. Iddoo biraa guyyaa 1,000 olurra oobdii mana kee keessa guyyaa guutuu dhaabadhe ijaajjee oluu naa wayya. Godoo jallinaa keessa taa'u koorra balbala mana Waaqayyoo kootii dura ijaajjaa oluu naaf wayyaa jedha. Gammachuun dhugaan eessa jira?
boqonnaan dhugaan eessa jira? Lafa waaqayyo jiru jira. Obboloota koo biyya lafaa kana keessatti namaaf dhala namaaf waaqayyoon jaallachuu, lafanni jiru jiraachuu, isa waaqessuu, fuula isaa turuu kan kana fakkaatu irra kan caalu gammachuun hin jiru. Jiruun gammachuun kana caalu. Isa waaqessuu, isa jaallachuu, lafanni jiru jiraachuu, biyya lafaa kana keessatti warri manni waaqayyo waa'ee mana waaqayyo dura turuu beektan isinii gadha. Fuula waaqayyo yommuu turtan ituma nyaatiin gabbattu. Keessi keessan akkasumatti boqotaadha. Maaliif beektu? Sababni isaa kanumaaf uumamne waan ta'eef. Kanumaaf gara biyya lafaa qabnu dhufne waanta ta'eef gammachuu qabna. Namni gaa jireenya hiika qabu kan inni jiraachuu jalqabu yeroo kam jechuudha? Yeroo isa uumame sanaaf jiraatu. Yommuu isa uumamne sanaaf jiraannu argannus dhabnus, nutti badus nutti tulus, hirratus guutus. Jireenyi biyya lafaa kun akka barbaade yoo ta'es nuyi gammachuu qabna. Maqaan isaa eebbifamu. Wanti barbaade akka fedhe mataa miila ol keessa akeedamini ilmaan qoree lafti yoo sochooteedhani. Gaaronni kun urgufamanii galaana walakkaa yoo buufaman iyyuu nu hin sodaan. Maaliif? Isa uumamne sanaaf jiraachaa jirra. Gammachuu dhugaan waaqayyoof jiraachuu keessa jira. Tarii karaa miidiyaa kanaa namoonni dhaggeeffachaa jirtu. Namoonni si afeeranii kottu gara jireenya gammachuu kana, gara jireenya boqonnaa kana. Waaqayyo kanaaf of kenni. Maaliifan gammachuu dhaba yoo jette isa uumamteef jiraachaa hin jirtu. Qabdaa, hin nyaattaa, hin dhugda ta'a, mana gaarii qabda ta'a, konkolaataa gaarii qabda ta'a. Garuu sitti hin tolu. Maa inni beektaa? Isa uumamte sanaaf jiraachaa hin jirtu. Kanaaf kun hundintuu si mudate. Arra garuu afeerraa sii goona. Sadaffaa waaqayyoon yommuu ulfeessinu immoo nuyi yommuu isatti gammannu immoo waaqayyoos nutti gammada. Maqaan isaa eebbifamu. Sadaffaa irratti nan dubbadhu. Waaqayyoon yommuu ulfeessinu yommuu nuyi isatti gammannu innis nutti gammada. Yommuutu waaqayyoon ulfeessitu, yommuutu waaqayyoon kabaju, yommuu waaqayyoon kabaju, yommuu nu waaqayyoon kabaju, waaqayyo waaqarraa innis nutti gammada. Waaqayyo sitti gammadu. Waaqayyo nutti gammadu. Waaqayyo nutti gammadu. Hin gammadaa waaqayyo. Gaaf tokko biyya lafaa kanarraa seexanni olii gad deemaan dhufee jedheetu ergamoota wajjin dhufee fuula waaqayyoo jaajjeedhe. Eessaa dhuftee gaafate waaqayyo. Biyya lafaa kanarra nasii ola deemaa dhufee jennaanii silayyuu Iyyoob garbicha koorra ija kee keesse inni nama na waaqayyoon sodaatu anaaf jiraatudha jedheetu waaqarra taa'ee waaqarra akkatti gammadu dubbata. Yommuu nun waaqayyootti gammannu, yommuu nun waaqayyoof jiraannu, waaqayyoos nutti gammada. Ilaa akkas jedha macaafa Isaayaas 52 lakkoofsa 1 kaasee macaafa raajii Isaayaas 52 lakkoofsa 1 kaaseen dubbii waaqayyoo isiniif dubbisa. Akkas jedha waaqayyo akka inni namatti gammadu, sittaa gammadu waaqayyo, nattaa gammadu, nuttaa gammadu waaqayyo waaqarraa. Qajeelummaan ishee akka biiftuu ganamaa amma ol ba'utti, fayyinni ishee akka guncoo bobeet amma ibsutti, ani waa'ee Xiyooniif calliin jedhu, waa'ee Yerusaalemiif hin baqodhu. Sabni lafarraa qajeelummaa kee mootonni hundinus ulfina kee hin argu. Maqaaraa isa waaqayyo ofii isaatii siif kenne ni waamamta. Ati akka gonfoo miidhaginaaf akka marata maatii mootii mataatti maratuuti. Harka waaqayyo gooftaa kee keessatti ni eegamta. Ati si'achi ishee gadhiifamte hin jedhamtu. Ati ishee ani jaalladhu, biyyi kees ishee abbaa manaa qabdu hin jedhamti. Waaqayyo si jaallateeroo biyyi kees abbaa manaa argatteetti. Ilakkeedha lakkoofsa 5. Akkuma dargaggeessi durba fuudhee akkasuma ilmaan si fudhatanii qabeenya isaanii si godhatu. Akkuma dhirsi misirroo isaatti gammadu akkasuma waaqayyo kees sitti gammadaa'edha. Maqaan isaa eebbifamu. Yerooti isatti gammaddu, yerooti isaaf jiraattu, yerooti isa ulfeessitu, yeroo nun isatti gammannu, yeroo nun isaaf jiraannu, yeroo nun isa ulfeessinu, waaqayyos maal nutti ta'a? Nutti gammada. Mucaa koo isa na ulfeessu jedhe. Mucaa koo isa na kabaju jedhe. Intala koo ishee na ulfeessitu jedhe. Intala koo ishee na kabaju jedhe. Waaqarra taa'eeti waaqarratti lafarratti sitti gammada. Waaqarra taa'ee waaqayyo Iyyoobitti gammade. Namni yommuu isaaf jiraatu, ulfina kaasa yommuu jiraatu, waaqayyo kun immoo obboloota koo dhugaadha.
ulfina isaaf yommuu jiraatu waan ulfina waaqayyoo keessaa ba'u ulfina adda arga. Ulfinni waaqayyoo kun immoo waan nama boqochiisudha. Waan aara nama galmachiisudha. Yommuu nun ulfina waaqayyoof jiraannu waan ulfina waaqayyoo keessaa ba'u isa kana gaafaan koo kanaan ibsee fixuu hin danda'u. Boqonnaa wayitu, gammachuu wayitu, aara galfii wayitu dhufee jireenya keenya argata. Waan nama dinqifachiisu, waan nama raajeffachiisu. Yommuu ulfina waaqayyoof jiraannu ulfina isaa keessaa ba'ee dhufeetu jireenya keenya argata. Akkas jedha macaafa faarfannaa kun Daawit kun baay'ee waaqayyoo waan jiraatuu fi waan waaqayyoo keessaa ba'u baay'ee isaa dubbata. Macaafa faarfannaa 63 lakkoofsa 5-6 gubbaarra. Haleluuyaa. Galanni siif haa ta'u yaa waaqayyo, siif jiraachuun ulfina. Lubbuun koo akka waan ani coomaaf dhuka nyaadheetti hin quufti. Afaan koos arraba ililleetiin si jajata. Lafa ciisicha kootti si yaadadha. Yeroon ilaalaa bulus waa'ee makeen yaada. Lubbuun koo akka waan coomaaf dhuka nyaatteetti hin quufti jedha. Yommuu isa uumamne sanaaf jiraannu hin quufna, hin gammanna, nutti tola, hin boqonna, aara galfii jiraanna. Ulfinni waaqayyoo nama quubsa. Si haa quubsu ulfinni isaa. Daawit akka jedhe miti ulfina kee yommuun argee nan quufeedha. Haleluuyaa. Firoota koo waaqayyo kun eenyummaan isaa wanta sammuu namaan dandeettii namaan himamnee hin finnedha. Yookaan eenyummaan waaqayyoo kuni nama boqochiisa. Haara nama galfachiisa. Uffee nama jechisiisa. Akkas jedhanii wangeela Maatiyos boqonnaa 17 yommuu ilaallu yommuu waaqayyoo ulfina addaan bartootatti mul'achuutti ka'e kutaa sana beektu akkas jedhanii bartoonni asuma turraa jedhan. Asirraa gadi hin buunu jedhan. Ameen. Galanni siif haa ta'u gooftaa. Haleluuyaa. Guyyaa 6 booddee Yesuus Phexrosiif Yaaqoobiin Yohaannisiin obboleessa Yaaqoobiin fudhatee ol gaara dheeraa tokkotti kophaa isaa ol baase. Inni bufa ulfina isaatiin isaanitti mul'ate. Fuulli isaa akka biiftuu ibsuu, ulfina isaatiin akka ifaa aduuttiin balaqqeesse. Kunoo Museef Eliyaas achi isaanitti mul'atani. Isaanichi dubbachaa turani. Phexros gidduutti yaa gooftaa asitti argamuun keenya attam gaariidha. Fedha kee yoo ta'e asitti godoo 3 siif tokko, Museedhaaf tokko, Eliyaasiif tokko nan ijaara jedhee Yesuusitti dubbate. Attam namatti tolaa iddootti jirtu. Iddootti itti argamtu attam namatti tolaa. Yommuu waaqayyo nutti mul'atu, ulfinni waaqayyo yommuu namarra jiru mee? Haleluuyaa. Ulfinni waaqayyo yommuu namatti mul'atu mee jirana? Qaawwi namaa namatti mul'atu. Dhabi namaa namatti mul'atu. Qullaa ta'uun namaa namatti mul'atu. Waaqayyo ulfina isaan sitti mul'atu. Natti mul'atu, nutti mul'atu. Yommus qaawwi keenya mul'atu. Seera uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 25 irraa akkas jedha. Qullaa isaanii turanidha. Waliin saalfatan turanidha. Maaliif? Yeroo ulfina waaqayyoo keessa jiru. Ulfina waaqayyoo keessa jiru. Yommuu kamidha beektuu namni kan inni qullaa ta'uunsaa itti mul'atu yommuu ulfina waaqayyoo keessaa ba'udha. Boqonnaa 3 lakkoofsa 7 irraa maal jedha? Qullaa isaanii ta'uu baranii wal baqatanidha. Yommuu yaada waaqayyoo keessaa baanu, isa uumamneef keessaa yommuu baanu, qullaa ta'uu keenyatu nutti mul'ata. Yommuu ulfina waaqayyoo keessa jiraannu garuu wanti tokkoyyuu nutti hin dhaga'amu. Namni jireenyi isaa yoom duwwaa ta'a, yoom qullaa ta'a, yommuu isa uumameef sana jiraachuu dhiisu namni duwwummaan qullaa ta'uun itti dhaga'ama. Jireenya hiika qabu jiraachuu. Walittanis ni qaba. Jireenya hiika qabu jiraachuu. Egaan maalirraan kan kee uumamne namas uume. Jalqaba beekuun kan nuuf ta'u. Waaqayyo maalirraan kan kee na uume. Maalirraan kan kee nu uume. Maalirraan kan kee uumamne isa jedhu beekuu qabna. Isa jalqabaa waaqayyo jaalaluma isaan
fedha isaan akkuma jaalala isaatti akka fedha isaatti na huummate si huummate guyyaa dhalatoo kee na baariin guyyaa jireenya kee na baariin dhalachuu kee na baariin uumamuun kee dhalachuun kee gara biyya lafaa kanaa dhufuun kee fedhuma waaqayyooti yaaduma waaqayyooti jaalaluma waaqayyooti waaqayyumatu barbaade na dhagee obboleettii obboleessa koo karaa ooyiruu miidiyaa kanaa na dhaggeeffachaa kan jirtan dhalachuun kee gara biyya lafaa gara addunyaa kanaa dhufuun kee fedhuma isaati galanni isaaf haa ta'u isa kana dubbadhu seexanatti akkuma fedha waaqayyootti dhufe akkuma jaalala waaqayyaada waaqayyootti dhufeedhe maaliif immoo huumamte maaliif nu uume waaqayyo ulfina isaaf hojii harka isaatti nutti gammaduudhaaf nu uume adaraasa kanas na dhagaye waaqayyo sitti gammaduu barbaada waaqayyo nutti gammaduu barbaada waaqayyo nutti gammaduu barbaada lafati jirtutti waaqayyo sitti gammadu lafa jirrutti waaqayyo nutti gammadu lafa jirtutti waaqayyo sitti gammadu barbaada kaayyoon keenya moo maal ta'uu qaba walittan qaba kaayyoon keenya akeekii keenya maal ta'uu qaba isa huumamne sanaaf jiraachuu na dhagaye dubbii waaqayyo sitti maa jira ofii kootti simaa jira hunduma keenyatti simaa jira kaayyoon jireenya keenya maal ta'uu qaba isa huumamne sanaaf isa gara addunyaa kana dhufne sanaaf isa lafa kana irratti argamne sanaaf jiraachuu innis maa inni ulfina waaqayyoof jiraachuu obboloota koo kottaa kana waliif kadhanna ulfina waaqayyoof jiraannee erga jiraachuun keenya nafne ulfina waaqayyoof jiraannee darbu ulfina waaqayyoof taanee darbu isa huumamneef sanaaf jiraannee darbu kottaa kana hawwina kana kadhanna Phaawulos jiraatee dhumarratti akkas jedhe yeroo dhiigni koo akka dhibaatu dhibeeffamu dhiyaateera yeroon itti jireenya kanatti hiikamus ka'eera wallaansoo sagaarii sana dhaabbadhee qabeera dorgommees raawwadheera amantii seegeera kana achis gonfoon qajeelummaa naaf kaa'amee jira goofticha abbaan firdii inni qajeelaan guyyaa sanatti gonficha anaaf hin kenna maqaan isaa eebbifamu ana duwwaaf itoo hin ta'in warra deebi'ee mul'inatti dhufuusaa jaallatan hundumaafis hin kenna jedhe Phaawulos jiraatee bara jiraatu hundumaa keessatti yaada waaqayyoo tajaajilee fedha waaqayyoo raawwatee waan isaa waaqayyoo isaarraa barbaadu godhee isa huumame sanaaf jiraateetu akkas jedhe wallaansoo isa gaarii sana dhaabbadhee qabeera amantiis eegeera dorgommee koos raawwadheera kana achi gonfoon qajeelummaa anaaf kaa'amee jira gooftichi inni abbaa firdii qajeelaan guyyaa sanatti gonficha anaaf kenna namatti hin tolu jiraatanii darbu ta'anii darbu lafarra taa'eetu akka gonfoon isaaf qophaa'ee jiru akka gonfoon isaaf kaa'amee jiru gooftichi inni qajeelaan gonfoo akka isaaf kaa'ee jiruti dubbata firoo tokko qadan isinii kadhadhaa kana naa kadhadhaa kan ofiif kadhadhaa bara jiraattan keessatti bara jiraannuuf keessatti waaqayyo maaliif akka nu uume maalirraan kan kee akka nu uume akeekni uumamuu keenyaa immoo maal akka ta'e dubbii waaqayyoo irraa barreerra waan ta'eef isa uumamne sanaaf jiraannee darbu isa gara addunyaa kana dhufne sanaaf jiraannee darbuun keenya nafu karaa sanas haa ta'u karaa kanaas haa ta'u karaa kamiyyuu haa ta'u biyya lafaa kana keessa darbuun keenya bara si'anaa immoo du'iyyuu baay'ee salphatteetti du'i baay'ee salphatteetti yeroo itti kunoo dhukkubii addunyaatti dhufe kuni namoota miliyooniin xaragee deemaa jirudha biyya keenya keessa jiru kana keessaa rasaasaan siyaasaan yeroo itti namni du'aa jirudha balaan konkolaataan waa baay'eedhaan namni akka tasaa yeroo itti darbaa jirudha yeroo itti darbinu yeroo itti deemnu hin beeknu kottaa amma jiraannutti isa uumamne sanaaf jiraannee darbuu hawwina isa uumamne sanaaf jiraannee darbuu kadhanna isa uumamne sanaaf jiraannee dhumarra geenya akka Phaawulos kana booddee gonfoo jirana dura kana booddee ulfina jirana dura kana booddee waan naaf qophaa'ee jiruti jira jennee dhumni keenya bareeda akka ta'uuf xumuri keenya bareeda akka ta'uuf waaqayyoon waliif kadhannaa daqiiqaa muraasa waaqayyoon kadhannaa isinis kadhadhaa isa uumamneef sanaaf jiraannee akka darbinuuf
waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Haa kadhannume. Haalleluuyaa. Kadhadhu obboleettii, kadhadhu obboleessaa, kadhadhu obboloota koo kadhadhaa. Waaqayyo inni kadhadhaa nuun jedhe nu dhaga'a waan ta'eef. Yaa waaqayyo abbaa keenya, abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Abbaa gaarummaadhaaf arjummaadhaaf guutuu. Abbaa barri jireenya kee dhuma hin qabne. Yaa waaqayyo gooftaa keenya yeroo kana si galateeffanna. Maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ati waaqayyoodha kan turte, kan jirtu, darbitees bara baraan jiraattu. Barri jireenya kee dhuma kan hin qabne, alfaaf omeegaa, jalqabaaf dhuma waan hundumaa kan taate. Nus yaa waaqayyo maanguddoota 20 warfone sanatti dabalamnee isa qalame hoolichaaf, isa teessoo isaarra jiru sanaaf ulfinna ta'enna, guddinna ta'enna, oqobaana ta'enna, kabaja ta'enna, sagada ta'enna. Siif ta'a yaa waaqayyo, galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u, kabaji siif haa ta'u. Maqaan kee irra waaqaaf irra lafaatti haa eebbifamu. Ati waaqayyoodha. Ati kophaa kee waaqayyoodha. Hin geeddaramtu ati. Hin jijjiiramtu ati. Ati suma sana isa turtedhati. Isa jirtudhati. Isa darbitee bara baraan jiraattudhati. Barri jireenya kee dhuma hin qabdu yaa waaqayyo. Bara baraa kaastee turte. Bara baraa kaastee jirta. Bara baraa kaaftee jiraatta. Ati waaqa bara baraati. Museedhaan akkas jette. Dhaloota dhufee darbu keessatti maqaan koo kanaan beekamaa jette. Ani waaqayyo isa jiraataadha jette. Jiraataadhaati. Jiraataadhaati yaa waaqayyo. Jiraataan jiru moo si galateeffata. Warri jiraanne har'a geenye kun galata siif laanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Uumamuun koo, uumamuun obboleettii kanaa, uumamuun obboleessa kanaa gara biyya lafaa gara addunyaa kanaa dhufuun keenya fedhuma keeti. Yaaduma keeti. Jaalaluma keeti. Yaa waaqayyo situ jaallatee fedhee barbaadee gara addunyaa kanaa nu fide. Dhalachuu makoofsi haa galatu. Jiraachuu makoofsi haa galatu. Obboleettiin kun yaa waaqayyo jiraachuu isheef yaa waaqayyo jireenyi nyaatarra caala. Dhagni uffatarra caala. Yaa waaqayyo jiraachuu keenyatu caala. Nu jiraachiftee arraan nu geesse maqaan kee haa eebbifamu. Arrammoo maaliif akkan isin uummadhe baraa'ette? Maaliif gara biyya lafaa kan akkan isin fidadhe baraa'ette? Maaliif addunyaa haalleluuyaa. Addunyaa kana keessa akka jirtan baraanuun jette. Ulfina keef nu uummatte waaqayyo. Ulfina keef galata keef nu uummatte. Ofii koof sin kadha. Boloota kanaaf sin kadha. Boloota kanaaf sin kadhadha. Namoota yaa waaqayyo karaa miidiyaa kanaa dubbii kee kana dhaga'aa jiraniif sin kadhadha. Kadhadhaan argattu. Barbaadaan argattu. Kadhadhaa siniif hin kennama. Balbala rukutaa siniif hin banamaa jette. Sin kadhadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin isa uumamneef sanaaf jiraannaa nu gargaari. Isa uumamne sanaaf jiraanna. Isa uumamne sanaaf jiraanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni kee nu haa gargaaru. Akka Phaawulos nus kaachuu koo raawwadheera. Amantii eegeera. Kana booddee waaqayyo isa abbaa firdii qajeelaa biraa gonfoo qajeelummaatu naaf ka'amee jira akkuma inni jedhe. Yaa waaqayyo dhumarra geenyee sii jiraanne. Siif jiraanne. Isa uumamne sanaaf jiraanne. Dhumarra geenyee anaafis gonfootu jira. Anaafis mo'ichatu jira. Anaafis ulfinatu jira. Ana duras jireenyatu jira jechuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Yaa waaqayyo obboleessa kana gargaari. Yaa waaqayyo obboleettii kana gargaari. Yaa waaqayyo firoota koo kana gargaari. Hunduma keenya nu gargaari. Siif jiraannee darbinaa ayyaana kee nu baay'isi. Gidduutti namoonni karaa TV Oriyu miidiyaa kanaa nu dhaggeeffachaa jirtan tarii hiriyoonni keessan namoonni isinitti siqan isin afeeranii viidiyoo kana isin biraan gangaan dhaggeeffachaa kan jirtan gooftaa kan hin qabne yoo jiraattan maaliif an uumame jettanii bara dhaloota keessanii abaaraa of abaaraa kan jirtan yoo jiraattanii gooftaa jireenyaa kanatti harka keessan kennadha. Waamicha isiniif goona. Gooftaa jireenyaa kanatti lafuma jirtutti obboleessiku. Lafuma jirtutti obboleessaku. Gooftaa kanatti harka kee kennadhu. Namichi inni gooftaa biratti fannifame suni arruma anaa wajjiniini jannata seentaa jedhe. Waan biraan jenne na yaadadhu jedhe. Mootummaa keetti na yaadadhu yemmuu inni jedhu arruma anaa wajjin jannata seentaa jedhe. Iddooma jirtutti harka keef garaa kee waaqayyootti kenni ammuma isaa wajjin jireenya argatta waan ta'eef. Yaa waaqayyo namoota harka isaaniif garaa isaanii gara keetti kennatan kanaaf sin kadhadhaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin cubbuu isaaniif dhiisi. Yakka isaaniif dhiisi. Irra daddarba isaaniif dhiisi. Yaa gooftaa namoonni kun siin gooftaa jireenya isaanii godhatanii arraa kaasanii
jireenya hiika qabu jiraachuu akka danda'aniif ati isaan gargaari. Jireenya isa uumamaniif sana jiraachuu akka danda'aniif ati isaan gargaari. Gammachuu isa fayyisuu kee keessaa argamu waddootti deebisan yeroo kanaa kaasanii hagammadan. Gooftaa ulfaadhu, Waaqayyo ulfaadhu, yeroo siif jiraannu nutti gammadda. Yaa Waaqayyo ulfina kee nu qubsita. Yaa Gooftaa si kadhannaa ulfina kee nu qubsi. Gammachuu waaqarraan nu qubsi. Sagalee kee waan nutti dubbatteef galanni siif haa ta'u. Warra dubbii kee kanaaf deebii kennan akka dubbii kee kanatti jiraatanii darban akka taanuuf ayyaana kee nu baay'isi. Hingootaa eebbifame. Egaa ani luba akka lubaatti immoo eebba isa dhumaan isin eebbisaa. Garaa keessaniif harka keessan gara Waaqayyoo keessaniitti ol kaasaa eebbasaa fudhadhaa. Waaqayyoo si haa eebbisu, si haa eegu. Waaqayyoo fuula isaa siif ibsu sitti haa araaramu. Waaqayyoo lafati jirtutti nagaasaa siif haa laatu. Maqaa Waaqayyoo kan Abbaatti, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. Eebbifamaa, eebbaaf ta'a. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Ulfaadhu. Gaanitti mormaanii utuma jiraanii karaan baname. Doofummaa cubbuutiin utuma jonjoofnuti jibaname. Gaanitti mormaanii utuma jiraanii karaan baname. Doofummaa cubbuutiin utuma jonjoofnuti jibaname. Wangeelli kuni daa'ikaa nutu isaan jiraanne kaa. Esumaan naalla mitiree utuu salphisuu nuti akka nagarre. Wangeelli kuni daa'ikaa nutu isaan jiraanne kaa. Esumaan naalla mitiree utuu salphisuu nuti akka nagarre. Nuti akka nagarre, nuti akka nagarre, nuti akka nagarre. Ergaa qabna ergichi wangeeladha. Fooniif lubbuu wal takkaa fayyisuudha. Warra beektota jalaa gannoo gatee nu warra wallaalotti kan mul'ate. Humna meeqaan uytuu kaamsanii kunoo ba'eera humnaaf ibiddanii. Balbala olii nu banee jira namni Yesuusin ala ofii joora. Illaabsina dhugicha illaabsina, illaabsina dhugicha illaabsina. Illaabsina dhugicha illaabsina, illaabsina Yesuusin illaabsina. Damse ibiddicha dhaabate gootni wangeela irratti wareegame uumaaf achitti sukkaanfame. Aangoo du'aa duratti kan dhaabatu warri isatti amanan isa eeggatu. Kunoo nu baasee ragaa du'aa jalaa jooraan isatti hirkateet baduu oola. Har'aas jira lubichi kakuu haaraa bantuun hundumaa harka isaatti baatee jira. Warra kan isaa eenyuufaan yellaasisee araara isaa mirga isaa nu dhaalchisee. Wal fuunee deemnaa faajjii ulfinaa Yesuus duwwaadhaa abbaan fayyinaa. Yesuus duwwaadhaa abbaan fayyinaa. Wal fuunee deemnaa faajjii ulfinaa Yesuus duwwaadhaa abbaan fayyinaa. Yesuus duwwaadhaa abbaan fayyinaa.
wangeelli kun daayika nutu isaan jiraanneka isumaan naalle mitire utuu salphisuun takka nagarre wangeelli kun daayika nutu isaan jiraanneka isumaan naalle mitire utuu salphisuun takka nagarre